godina Harargee aanaa kadis leenjiin keenya araddaan keenya araddaa bareedaati qabeenya keessan qusachuu qabeenya qusannu kana waan dalaynirra osoo gartee hin faffacaan ol kaayyannee guyyaatti hajamne ol kaaniif waa'ee baankiiti baankiin siiqqee nuti baankii jechuun maan dhageenye baankiin tanuma warra gartee barataati warra magaalaatti beekne malee nuti oromoon keessaa fuqaa qonnaan bulaan nuti wallahi baankii tapha baakiin seenu baankiin nu beektiifis hin ta'e itti qusadhaadha baradhaadha sirna siillee waa'ee siillee xalayaa siillee qusannaa kaadhaa jennee dhiyoo tana qarshii dhibba lama lama akka nama tokkotti kaayyannee arramma xalayaa nu baasu yaanu wanni kee bulchoonni kee xalayaa sanarra gulii bartanii waa'ee sii bartanii waan qabdanirraa xiqquma qabdanirraa akka laal bishin gaalaal midhaan qabdanirraa akka tolkaa haadhaan hin jilaan kabalaan hodoodeen akkasitti tolkaa haadhaan hin jee waan irra keessa boroo ogguu rakkoon si qabde kan hiriyaa ta'e deemtee liqiin kadhanne rakkoo saniif kutee itti fayyadamta barree jirra waa'ee baankiitiis arrammoo waa'ee karoora qabeenyaati qabeenya kana akkam goota qabeenya kana oggurraa dalagatu akkamittiin ooyiruuti gisanirraa arra hangam takkaan rakkachuu qaba dammatan barachuu jiru arra fuuldura yoon sangaa gurgure yoon bishin ooyiruuti yoo hangam takkaan irraa oomishin ooyiruuti yoo hangam takka kintaal kudhan dhala kintaal kudhan irraa meeqaan kusan meeqaan nyaan jennee karooraan qabeenya keenya karoorfachuu. Suuraa Siraayinaan jen dhalattuu araddaa qarree dandaalii Ahmad aanaa Fadis safartii badhaadhinaati qotee bulaa iddu galaate badhaadhina maatii. Badhaadhinni maatii ifumaaf jettee hojjettee maatii ta'e badhaasu karaa badhaadhinaa jechuun namni hojjette ni gammade qalbiin isaa ammaas waa hundaafuu mataa gadi hin qabatu kadhattummaa jalaas ni ba'a namni hojjete waan ta'eef badhaadhinni maatii kan jedhan karaa badhaadhina maatiiti karaa jechuudha namni immoo keessaafuu karaa qotee bulaati hojjete tiraantir bitachuu horsaa bulaa fi qotee bulaan hajamu qabeenya isarra qusatee maal dalag maaliin dalag arra maaliin karoorsa fajuu qabeenya isaarraa qusatee karaa harka qalleeyyummaarraa karaa guddinatti ce'uudha qotee bulaan wanni leenjii tanarraa barachuu jiru waan bareedaa jechuudha. Hindiyaan meenaan jaani jiraattuu ganda badhaasooti araddaa qarree jechuudha miseensa aanaa Fadis jechuudha miseensa paartii badhaadhinaati bulaa sadarkaa adda dureedha duraan dursee wanni leenjii kanarraa hubanne nuti jijjiiramuu fiduudha nuti duraan dursee jechuudha leenjii kanaa jechuudha. Oromoon eessarraa kaatee eessatti akka deemti duraan eessa turree amma eessa jirtaadha barbaachisummaan leenjii kanarraa jechuudha akkasitti duraan ergamaa taanee turree nuti arrammoo eessa jirraadha Oromoon eessaa kaatee eessatti akka deemti barannee jirra jechuudha. Godina Harargee aanaa Fadis araddaa bareeda qotee bulaa adda duree ganda galmoorraa dhufe jechuudha. Bankii waa'ee qusannaati waa'ee bankii siiqee tun bankii teenya ta'uudhaan ammaa duraas bankiin ammaa duratti qusachaa turre qabeenya sana osoo nuti beeynee irraa fudhannee fayyadamaa hin ta'in ormitti fayyadamaa ture. Kanaaf har'a nuti bankii teenyatti qusannee hangatti qusanne keessa yeroo barbaannes miseensi keenya dargaggoonni keenya ijaaramee akka himaa ta'an irraa fudhan akka tiraaktirii bitachuu fayyadamuu achi qusanne achi qusannaa ta'in nu dhiyaatu kana halee isa eegaa turre qusannaarraa kaanee namuu hanqabnu xiqqoo hanqabnurraa qusannee qusannaan aadaa akka nu taatu akka liqii fudhatanii deebisuullee aadaa nu taatu qabeenya qabnu keessaa harka hojjennu keessaa osoo qufnee lafa dhiisuun ta'in xiqqoo qabnurraa qusannee qusannaa aadaa qusannaa akka barru leenjaa ture jechuudha haleessas inni har'a irra jirru kun waa'ee qophii karooraati qophii karoora bara 2007 akkatti karoora waan oomishan irratti baafannu har'a leenjaa jira jechuudha guyyaarraa. Keenya godina Harargee bahaa aanaa Fadis araddaa bareedaa kan badhaadhina maatiiti. Maatiin kun akkamitti badhaadha? Teknooloojiidhaan hojjetee badhaadhinarraa gara raahaadhuma hin qabneetti mootummaan keenya waan nu yaadee jiruuf itti fufuu barbaanna jechuu barbaadee oomishaa fi oomishtummaan keenya bifni itti dabalu bifa tooftaa ammayyaatiin qonna afaanirraa gara qonna gabaa olaanaatti gurgurachuu nyaataaf dandeenye qonnaan bulaan keenya gabaatti kan gurguratu afaan bira dabre waan jiru kana qofaa miti karaa gara industiriitti akka guddanummaas bifa kana hundarraa barachaa turre karoora waan beeyturra karoorfattee
yoo karooraan hin deemne doonii kallattii hin qabne waan taateef dammaqina maaliin harkadhaa hin beektu waan kana karooraan har'aan ta'e karooraan hojjennee akkaataa itti hiyyummaa kana keessaa baanee qonnaan bulaa adda dureedha. Adda dureen kun gara industiriitti akka guddatu waan kana barachaa turre jiraateeti. Kan yaabdee wal Abdullahi Jaama gandumii araddaa qarree ziyaataa ganda araddaa qarreeti gandi miidhagaa ilmaa qoja. Ijaarsa sirna kana kan wanti naan baradhe ijaarsa sirna Oromoon eessarraa haatee isa geessi wanti naan baradhe. Oromoon gaafa dur ga'een isin baate maali ga'een Oromoon dur dargii Haile Sillaasee irraa haatee hamma dargii tamma Ihaadiqitti ga'een isin baate. Gogsaan hamma waraanaatiin humna waraanaa gurmeessuudhaan hamma Oromoo waa'ee hunda keessatti adda durummaan hirmaachuudhaan bakka isin baasan ijaarsa kana keessatti baradhe gama kaan keessatti badhaadhina maatii keessatti maatiin badhaadhina kan akkamitti maatiin ta'uu dandeenya badhaadhina kana haramiin mirkaneeffachuu dandeenya guddina uummata badhaadhina jechuun badhaadhina sammuu waan ta'eeti dura sammuu waan ta'eetu badhaadhu qulqulleessuu uummata kan keessattis akka silaanni isaan badhaadhan itti himu akka badhaadhini maallaqaa badhaadhina waa hedduun irraa baradhe maallaqa immoo maallaqa qofatte badhaadhina kan ka'e ni argama waan sammuu waan ta'eetillee gama nama tokkorraa gama hundaatti badhaadha kanaatti waa hedduu baradhe gama gurmaa'ina taatiinis gandarraa akkamitti gurmaa'uun Oromoon ijaartee akkamitti ijaaramuu keessatti akkamitti ijaaramtee gandarraa seeliidhaan gareedhaan ijaarsa ollaatiin hamma ijaarsa sadarkaa araddaatti ijaaramtee Oromoon nama tokko taatee yaa'uudhaan hamma sadarkaa olitti namni gurmaa'e humna qabaa humna horataa namni gurmaa'e tokkummaadhaan cimaa sadarkaa biyyattiittis imtee ummata hankee guddittee hamma sadarkaa biyyoolessaatti guddinaan biyyatan ta'e deddeetii biyyan ta'e dhageessin maamu biyyan ta'e horataa